huccuu uffatee yeroo sirraa xuraa'u narraa xuraa'ee jechuu barbaada. Akkamii jetta? Koo jechuudhaaf maay ka jedhu fayyadamtaami. Huccuu jechuun immoo clothes jedhamti. So kana amma akkas ta'e jecha jedhu fayyadamuudhaaf got yookiin jecha get jettu fayyadamta. Okay? So maal jenna? My clothes got dirty. Let's get started. Dirty. Dirty jenna jechuudha. Dirty means not clean. Not clean. Jechi dirty jennu kuni yeroo biraa akkam jennee amna? Dirty jennee amnu sana. Okay, flapti itti deebisne. Dirty. Okay? So dirty jechuun yookiin immoo dirty jechuun xuraa'aa jechuudha yookiin waan xurii yookiin xuraawaa jechuu dandeenya. Something is not clean. Wanta qulqulluu hin taane dirty jedhama jechuudha. Okay? Mee jecha kanaan wal qabsiisnee fakkeenyota muraasa haa ilaallu. Jecha xuraa'aa jedhu kanaan okay, maal fa'aa jechuu dandeenya mee Ingiliffaan. Okay? Amma namni tokko harki kee okay, xuraa'aadha jechuu danda'a. Namni tokko harka kee ilaalee harki kee xuraa'aa ta'e okay, harki kee xuraa'aadha jechuu barbaada. Akkami jedha? Harka jechuun hand jechuudhaan yoo harka lama jechuu barbaanne hands jenneeti ST daballa. Okay? Plural goonaa jechuudha. So akkami jechuu dandeenya? Kee jechuun your jechuu erga beektanii. So your hands jettee eegalta. Sanbooda yeroo wantoota ibsinu wanta yoo mataan himaa yookiin subjectiin okay, you faate linking verbiin nuti fayyadamnu are dha mire. So maal jechuu dandeenya? Your hands jenne sanbooda maal jechuu dandeenya? Are dirty. Mee wal irratti kama jennu? Your hands are dirty. Your hands are dirty. Your hands are dirty. Jame. Your hands are dirty. Your hands are dirty. Okay? Akasi jenna jechuudha. This means your hands are not clean. Okay? Harka kee qulqulluu miti yookiin xuraawaadha jechuu jirra jechuudha. Huccuun koo xuraa'ee jechuu barbaadda amma. Okay? Huccuu uffatee yeroo sirraa xuraa'u narraa xuraa'ee jechuu barbaadda. Akkamii jetta? Koo jechuudhaaf maay ka jedhu fayyadamtaami. Huccuu jechuun immoo clothes jedhamti. So kana amma akkas ta'e jecha jedhu fayyadamuudhaaf got yookiin jecha get jettu fayyadamta. Okay? So maal jenna? My clothes got dirty. My clothes got dirty. Jedhame? Lafaana jedha. My clothes got dirty. Uffanni koo xuraa'eera jechuudha beeke. Salphumatti maal jenna? My clothes got dirty. My clothes got dirty. Okay? This means my clothes become unclean or stained jechuudha. Uffanni koo xuraa'ee jira yookiin immoo qulqulluu miti jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee alatti gabbaastee ijoolleen bishaan xuraa'aa keessa taphatti. Okay? Achi keessa hin taphatin jechuu barbaadaan. Akkamitti jettaan? Hin jecha jedhu barannee ture hin godhin akkas hin ta'in ka jedhu don't jennaa mire. Don't ka jedhu jecha play jedhutti yoo idaanii negatiiva gooti. Play jechuun taphachuudha. So don't if you play waliidhaa jechuudha dura. Don't play hin taphatin. Saniifuu xuraa'aa jechuun dirty dha. Okay? Akkamitti waliif fida? Maaliin irraa hir'isame? Maaltu irraa irratti hama jecha kana guutuu godhuudhaaf. In tajettuutu nurraa feechu keessa tajettu. Don't play in the dirty water. Bishaan xuraa'aadhaan bishaan jechuun water jennee. Okay. Mee walirratti jechuuf haa yaallu. Don't play in the dirty water. Jedhame. Watarii kana amma dura kam jennee isin illeen
water jennaani sababa vowelin gama lamaan hin jirtu jechuudha tii kana. Okay, saniifuu jechoonni amma flaaptii ta'an dirty fi water jettu dirty fi water jennuun san jechuudha. Salphisnee akkasitti pronunciation isaa akka sirrii malee jennu. Okay, yeroo pronunciation sirriitti as deebisnu ka Ameerikaatti jechuudha. Dirtiin dirty taate, waterin water taate. So hima guutuu yeroo jennu bishaan xumuraa keessa hin taphatin jettee ajaja gisee dabarsuu barbaaddu akkamidha. Don't play in the dirty water. Don't play in the dirty water jedhame nafaana jechaa deema. Nafaana jechaa yeroo deemtan fooyyessaa deemtu jechuudha. Kanaaf nafaana jechaa deema isiniin jedha yeroo baay'ee. Okay, let's try one more time. Al tokko deebine haa yaallu. Don't play in the dirty water. Fine. This means avoid playing in the water that is not clean. Okay, bishaan xumuraa keessa hin taphatin. Fakkeenyaaf mana qulqulleessuu jirta, mana dalagaa wayii deemte qulqulleessumaaf ramadamte namni koomantii sitti kannachuu barbaada. Lafti ati xareede waa qulqulluun fakkaatu akkam xuraadha siin jechuu barbaada. Akkam siin jedha. Lafa jechuun fluuridha. Okay, floor. So kana jechuudhaaf the floor jedhee eegala jechuudha. Fakkaata jechi jettu Ingiliffaadhaan looks. Looking laalus ni ta'a, looks. Fakkaata jechuus ni ta'a jechuudha. So the floor looks dirty. The floor looks dirty. The floor looks dirty jenna jechuudha. Pronunciation irratti taphni isaa akkami deddeebistanii jechuudha. Waan ani irra deddeebi'ee jedhuuf akka isin irra deddeebitaniif al tokkoon siin dhufu lama sadii deddeebistee jettee siif dhufa. Maaliin jedhe? The floor looks dirty. The floor bakka lamatti adda baasuudhaan the floor looks dirty kana waliif fiduudha jechuudha marsaatti aantu irratti. The floor looks dirty. This means the floor appears unclear or covered with dust. Kana jechuun lafti qulqulluu miti yookiin immoo dhukkeedhaan haguugamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf qilleensi yeroo dhukkee ta'uu jira yeroo takka takka. Qilleensa irra dhukkeedha yookiin qulqulluu miti jechuu barbaada. Akkami jetta? The air, okay, the jennee eegallaa inni mire yeroo jechi tokko vowelin eegalu yookiin dubbachiistuun eegalu akkam jennee the jennaa jechuudha. Gisee artikelii kan itti daballu za hin jennu jechuudha. The air is dirty today. Jechi today jettus today osoo hin taane two days osoo hin taane maal jenne today. So jechoonni lama amma asirratti pronunciation fakkeenyaaf jalqabarraa kaanu the kajennu vita v jechi air jennee nuti yeroo biraa dubbisnu air sanbooda dirty kajennuun dirty ta today no today ta kana hunda sirreessinee akkam jenna walirratti lama lamaan adeemnu. The air sadiagono the air is sanbooda dirty today. The air is dirty today. Okay? Akasi jenna jechuudha. Qilleensi irra xuraadha. Or this means the air is polluted. Okay? It's not fresh jechuu dandeenya jechuudha. The air is polluted or not fresh today. Qilleensi irra qulqulluu miti yookiin immoo faalamee jira jechuu dandeenya jechuudha karaa biraatiin. Fakkeenyaaf ijoolleen akka wanta dhukkee qabu yookiin xurii qabu takka kan tu'ine itti himuuf yoo barbaadde hin tuqini inni suni xuraadha jechuu barbaadda. Kana jechuudhaaf akkam jenna touch jechuun tuquudha. Don't yoo gama duraatiin itti daballee don't touch. Don't touch jechuudha tiin silent taatee dhabamti. So don't touch that. San hin tuqin. It is dirty. Suni xuraadha. Okay? Warra deebisnee jechuu barbaanne. Don't touch that. Don't touch that. It is dirty. Yadame. Don't touch that. It is dirty.
akkasi jenna. Hin tuqin san. Hanga amma don't touch that san hin tuqin jechuun akkana jechuudha. It is dirty jechuun suni xuraadha. Yookiin dhukkee qaba jechuus dandeessa. Okay. Gara jecha itti aanu yoo dhufne maal jedha? Duty jenna. Maal jenna? Duty. Duty. Okay. Iseen tiin tunilleen gara dii deebitee jirti jechuudha Ameerikaa biratti akka seera flap tiitti jechuudha. So duty jedhame. Duty. Okay. Duty means responsibility. Itti gaafatamummaa jechuudha. Okay. Asirratti dirqama jechuun ta'a. Itti gaafatamummaa jechuudha. Walumaa galatti hiikni walii galaa jechuudha.